baay'een keessan wanti isin irratti qucci jettanii na eegaati jirtanii suuqiin keessan akkam ta'e maal rageessi sababa maaliif cufame amma immoo banamee hojiitti deebitamu akkamirra jirta kan jedhudha. Yaada keessan hundumaa fi koomentii keessan hunda dubbisiitiin jira baay'ee tokko galatooma ulfaadhaa jechaati. Suuqiin koo ammoo banameetu jira galata waaqa hojiitti deebi'ee jira garuu sababa maaliif akka cufame akkamittiin akka baname sinillee warri karoora akkasii fuulduratti qabdan jalqaba haal duree isin gochuutii qabdaanii irraa barachuu waan ta'eef viidiyoo biraatiin isinii dhufa hagammaatti waan turseef immoo naa hin mijanne wanti tokko immoo namaa mijate malee hin ta'u waan ta'eef kanumaaf hin turse walumaa galasaatti yaada keessaniif galatoomaa jechaati. Gara viidiyoo irratti yeroo deebi'u erga barfatee dhufte waan ta'eef yeroo kanatti hin barbaachisaa jettanii akka bidan dabarre viidiyoo kana keessattuu laayik akka gootaniin barbaada. Sababan ture sa'aatii kana dhufaa yeroo isinitti hima nagaan isiniif haa ta'u akkam jirtu fayyaa keessanitti jirra bakka jiraattanii jecha guyyaan har'aa sanbatamee tiire har'a sanbata yaa'u ganama akkuma beekamu cherchii oollee cherchiitii baanii immoo har'a obbo Gammee wajjiniitiin dhimma tokkotu jira guyyaa sanbataa namaan ga'u guyyaan kan hojiidhamee tiire isa sanaaf zorri jennee turre deddeemnee turre Asteer immoo mana oolteerti jechuudha suuqii eegaa ooltee jirti. Achiti yeroon dhufu Asteer hin dhufiin hanna mana ooltee jirti waan ta'eef sagalee koo gadi qabeen dubbadha. Hanna waan ta'e bitee dhufe jechuudha waan ta'e bitee hin dhufe jira maaliif isheen daa'imadha jechuudha. Eewu barri bantee yeroon si waamu malee dhufiini hin dhufiini hin arti waan ta'e bitee hin dhufe dhiifamuun sirra bashee waan ta'e bitee dhufeetii jira jechuudha. Kun waan guddaa ta'ee osoo hin taane har'a mana oolteetti waan ta'eef waan akka hagadaa buskutii namni hin jira miti ijoolleef kan bitanii galan isarraa kana wayya kanan jedhu kanan ofii koo filadhe waan ta'e bitee hin dhufe. Garuu yeroo baay'ee kan isheen na komattu ofii kee video guyyaa lamaan dura hojjedhe irratti maallaan jetti keessuma dabartee ofii kee distii faasa bitte irratti video hojjetta anaaf garuu waan tokko yoo goote yookaan waan tokko roon hojjedhu video na waraabsisteetti na komatti na xaarte natti dallantee jirti waan ta'eef kanaafan video waraabuu barbaade ishuma garaa ga'uuf jechuudha. Isin immoo video kana laayikii godhaa isheef jecha. Innaa wanti bitee dhufe maal siidan waan guddaa miti hagumni koo danda'edha. Ta'aafi yookaan barbaachisa kan jedhu yaadus immoo kana jechuudha. Bakki nuti deemnee gara Finfinneetti feestaalii qabachuun hin danda'amu. Kanaaf jedhee immoo feestaalii birrii 200 baasee hin bituu hin akkasina. Matti baay'ee maal rakkoo qabu. Rakkoon qabu hanna maalan bitee seetan. Kana bitee fi dhufe. Kana jechuudha. Amma kana dhagatiin ishee birrii 1,500 bitee dhufe. Akkamiin bareeda maal jettu sin. Kanaaf viidiyoo kana yeroo argitan isheef jecha akka isheen natti immoo fanni laayikii godhaa please. Maaliif yeroo hundumaa viidiyoo naan hojjechiistuu akkasiin gootu jetti baqqaan immoo waan baay'ee hojjanna garuu akkasuma rakkoo nagaratti siin qabu darbe immoo biiziidha hin mijatu. Itoophiyaa keessatti wantoonni namaaf hin mijatu caammittiin kana fakkaatti nama ta'aa fi quxurii ishees nan beeka. Ishee kana birrii 1,500 bitee dhufe jechuudha. Kanaaf isheetiin na waama maal akka isheen jettu walumaa ilaalla. Jaallatti ka'eenyi biteen beeku garuu waan ani filee nu fudhatti. Kunoo kana dhagatiin jechuudha. Yeroo ammaa kana nadaajiin dabalee beenzilli hin jiru maal hin jiru makiinaan jiru tiraanspoort bakka rakkoo akka jirutti rakkoo. Duubaan akkasidha. Beekaman duubaan akka qorsidhaa kana bitee jechuudha. Beekama qamisii gabaabaa faroo uffatteen qabdi waan ta'eef. Eenyuun seenaa yeroo? Seenee intina waami mi Asteeri? Asteer waan daaf. Daaf kut adunii. Ganaa buna danfa waan ta'eef jecha. Ammati jechuudha. Kan siin gadi iyyuu ijoollee xixiqqoon akka isheetti intinaa jette. Kanaaf na
nagaa gaafa'u akkas goe jettu isiiti nagaa gaafa. Akkatti nama gaafatan hin beektu. Akkam jirtu nagaa keessanii nuti nagaa keenya ibeeyyuun qabna. Ibeeyyuun qabna miti. Bakka ibeen abaddu ibeen adaajii malee yeroo gadi baanne ittiin galluun qabnu malee ibeeyyuun qabnu. Innaa gaayis akkuma isiniin je'ee ani komii kophaa fa'eeraa isin immoo akkana hin komachiisne as keekkachiisa isinitti himaa amma waan ija kee walitti qabu obbola. Ilaalaa hin sobii. Uga ilaalan akkasitti sidhaan. Qoy. Ilaalaan jirtu miti? Hin sobii. Tokko lama sadii baan. Hin sobii. Isayyuu feestaaliin dhibee hanan akkasitti kooti qabadhee deemu. Kanaaf jee feestaal dafdaf ilaallu asitti bareede. Kan akkamittiin diratu beektaa? Kan akkasittiin baasu. Ishee kana tabalaashite jennaan bakka. Akkatti dirattuu hin qabdu. Kun keessa na ilaala. Kun keessa abbaate bara. Kun akkasitti keessa abbaate. Kanaafuu na suutattee akkas gochuu qabda malee. Asirraa kanaan immoo deemuu wallaalettee bicha akka nuun kufashiisne. Kanarraa kaa'atta kanarraa. Argitee innaa kaffaltash. Herrega olitti. Hin ta'a garuu. Hin ta'a. Gosti keessa galbee. Akkamitti argina garuu mee akkasitti ta'eef hin taane. Ittuma keessuma gashii ilaali malee ittiin qollofin. Gashiisa tokkos. Guys, amma akkamitti isinitti agarsiisa miiluu silaa galgala sababan viidiyoo waraabuu barbaadeef isinitti meera waan ta'eef isin immoo nanqaan isin adaraa rabbi. Akkuma dhufee viidiyoo waraabuuf jarjareen ture garuu waan ta'e nyaachuu naqe namni naa kennis hin jiru kuma ol darbee fuudha. Maaliif karaa dhaabatanii makiinaa eeggachuu fi yaaddoon beenziilan argan namoonni dhabnaa makiinaan jiramu hin jiru kan jiru waan nyaatan nama keessaa fixa. Uummanni akkas ta'an hoo sagalee rafii. Bakka sinaqi duubatti kaameraa galagasheen intina si agarsiisa jechuudha. Intina agarsiisuu diddee hankoo waraabamu. Este luka bicha hin qollofamne garuu miti. Isti achi galagali ka'an abara kan ilaalu. Galagali kun amma luun dhiqamee maal ta'e? Luun lukuma ndaaqoo fakkaatamu moo ija kooti? እና በቃ ባሬዳ እን ጉዳን ሳይዚንሳ ሲቲ ተቁሳት ምን ዋን ብራምቲ ዮካንማ እና ጋይስ ከነፈካታ ቪዲዮን ሲኒ ቀበኤ ኡፌ ኩኒ ቁም ነገር ተኤሶ ሂንታኔ ሰበበሳ እስኒቲ ሜራ ዋን ተኤፉ አኩመን ሲኒን ጀዴ እንትና ኩኛቲና እኒ ከምብራኔ ኩመን ጀልቀባራት ጀዴ ዋይ ሱቂ በነሙር ጩፈሙ ሰበበሳ ቶኮ ለማን እስኒቲ ነማ አቹዳ amma garuu galata waaqaa ta'u hojiitti deebi'ee banameetu hojjechaa jira waan ta'eef galata waaqa isaa gaditti immoo hundumti keessanuu galatoomaa isiniin jechuun barbaada. Kanaaf viidiyoo biraatiin dhaga deebinee dhufnutti warri haaraa taatanii laayikis godhaati sheeris godhaati isa booda immoo viidiyoo biraan akka isin bira qaqqabutti sabiskiraayib gochuutiin gara maatii keenyaatti dabalamaa isiniin jennaa baay'ee.